Onkololesa jaha guyan khamisa akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Oromo Voice Media tunfale gabasa arran isnitti hima tunfale kana kan isnitti himo an Rastam Ahmad dalqabarratti immoo matooti gabasa keenya arraatiin isnitti hima ji'a sadi keessatti al-ergi bunarraa doolarii miliyoona 700 fi miliyoona 60 ol argamu abbaan taayitaa bunaa fi shaahii Itoophiyaa beeksise. Hariiroo daldala Pakistan biyyoota Afrikaa waliin qabduuf Itoophiyaan hola seensaa filatamtuudha jahan ministeerri daldala Pakistan Jam Kamal Khan. Sararri daandii xiyyaara Itoophiyaa balallii isaa gara poortii Suudaan deebisee akka jalqabu beeksise. Itoophiyaan buufata chaarjii konkolaataa elektirikii fageenya kiiloomeetira 50 hanga 120 irratti dhaabuuf karoorfachuu beeksifte. Hooggantoonni humna galaana Somaliland, Yamanii fi Djibouti eegumsa galaana Diimaa irratti mari'atan. Pirezidaantii Masrii fi Suudaan bishaan Abbayyaa fi muddama Suudaan irratti mari'atanii jiraachuun dhagahame. Kanneen matootii cunfaalee gabaasa keenya kan guyyaa har'aatii amma immoo bal'ina gabaasa keenyaattiin isin dabarsaa hanga xumuraatti na waliin tura. Ji'a sadi keessatti al-ergi bunarraa doolarii miliyoona 700 fi miliyoona 60 ol argamu abbaan taayitaa bunaa fi shaayii Itoophiyaa beeksise. Itoophiyaan kurmaana jalqabaa bara bajataa 2018 keessatti buna toonii 113 fi 542 gara alaatti erguun doolaara Ameerikaa miliyoona 700 fi miliyoona 62.7 argachuu abbaan taayitaa bunaa fi shaayii Itoophiyaa beeksise. Galiin ji'a sadi qofa keessatti argame kunis karoora bara bajataa guututti buna toonii 150 takkaa fi 969.40 takkaa alatti erguun galii doolaara Ameerikaa miliyoona 600 fi miliyoona 22.5 argachuuf karoorfame dhibbantaa 23 akka caaluu abbaan taayitichaa ibse. Bara bajataa dabree kurmaana walfakkaataan galiin argame doolaara miliyoona 200 fi miliyoona 43.3 tahuu himuun galiin bara bajataa 2018 waliin yoo wal bira qabame dhibbantaa 43 daballee agarsiisuun ibsame. Galiin al-ergi bunarraa bara bajataa 2018 ji'oota 3 jalqabaa keessatti argame kunis harki caaluu Jarman, Saudi Arabiyaa fi Beeljiyeem irraa ta'uunis himame. Dabalataan Chaayinaa, Ameerikaa, Kooriyaa Kibba, United Arab Emirates, Japan, Xaaliyaanii fi Raashiyaan wal duraa duubaan sadarkaa afraffaa hanga kurnaffaa qabachuun warreen galii guddaa argamsiisan keessaa isaan tokko tahuu abbaan taayitaa bunaa fi shaahii Itoophiyaa ibsa baaseen ifoomse. Biyyoonni kurnan maqaan isaanii dhawaman kanneen galiin argame doolaara miliyoona 700 fi miliyoona 62.7 keessaa dhibbantaa 79 argamsiisuun himame. Hariiroo daldala Pakistan biyyoota Afrikaa waliin qabduuf Itoophiyaan hola seensaa filatamtuudha jahan ministeerri daldala Pakistan Jam Kamal Khan. Yaa'inii fi agarsiisni misooma daldala Pakistan Afrikaa Finfinnee galma Barkumeetti gaggeeffamaa jira. Ministeerri geejjibaa fi loojistikii Dr. Alamuu Simee fi ministeerota biyyoota adda addaa dabalatee bakka bu'oonni biyyoota Afrikaa waltajjicha irratti argamanii jiru. Agarsiisa daldala hariiroo daldala Afrikaa fi Pakistan cimsuu irratti xiyyeeffate irratti dhaabbileen daldala Pakistan 150 caalan akkasumas qooda fudhattoonni damichaa biyyoota Afrikaa hirmaatanii jiru. Dr. Alamuu Simee wayita kana akka dubbatanitti fooyya'insi dinagdee guuruu Itoophiyaan hojiirra oolchaa jirtu dameelee hunda keessatti bu'aa qabatamaa fidaa jira jechuun ifoomse. Itoophiyaatti haalli daldalaa fi investimentii mijataa uumamuus eeranii kanaafis mootummaan kutannoon hojjechaa akka jirus ibsan. Kanaafis Pakistan dabalatee abbootiin qabeenyaa biyyoota addunyaa dameelee adda addaa keessatti qabeenya isaanii akka misoomaaf oolchan waamicha dhiyeessan. Jam Kamal Khan gama isaatiin Afrikaan uummataa fi qabeenya uumamaa kuufamaa akka qabdu dubbate. Pakistan hariiroo daldalaa fi dameelee biroon biyyoota Afrikaa waliin qabdu cimsitee itti fufuuf kutannoo akka qabdu mirkaneessan. Hariiroo daldala Pakistan wirtuu daldala egeree kan taate Afrikaa waliin qabduuf Itoophiyaan balbala seensaa filatamtuudha jechuunis kaasan. Hariiroo daldalaa fi gama hedduu biyyi isaanii Itoophiyaa wajjin qabdu caalmatti cimsuufis xiyyeeffannoon hojjechuun akka barbaachisu hubachiisan. Sararri daandii xiyyaara Itoophiyaa balallii isaa gara poortii Suudaan deebisee akka jalqabu beeksise.
Sararri daandii xiyyaara Itoophiyaa imala isaa duraan addaan kutee ture kaleessa onkololeessa 15 irraa jalqabee gara poortii Suudaanitti balaliisaa akka itti fufuu beeksise. Daandiin xiyyaaraa kun onkololeessa 5 irraa eegalee gara poortii Suudaanitti balallii guyyaa guyyaa akka taasisu akkasumas Sadaasaa takka 2025 irraa eegalee balallii duraan tokko ture guyyatti yeroo lamatti akka ol guddisu ibse. Waraana raayyaa ittisa Suudaanii fi poolisii humna addaa kan Mohammad Hamdan Dagaloon hogganamu jidduutti ka'ee sababeeffachuun baatii Eblaa bara 2015 irraa eegalee mootummaan Suudaan magaalaa guddoo Khartoum irraa erga baqate booda yeroof teessoo isaa gara poortii Suudaan kan kutaa baha biyyattii keessatti argamtu jijjiirrachuun biyyattii bulchaa ture. Kana hordofuun daandiin qilleensaa kun balallii wal duraa duubaan gara poortii Suudaan taasisaa kan ture yoo ta'u, ji'oottan dura waldhabdee biyyattii keessatti bifa haaraan ka'ee hordofee balallii isaa gara poortii Suudaan dhaabuuf dirqame. Kanaan osoo jiruu kaleessa irraa eegalee imala duraan addaan kutee deebisee akka itti fufuu daandichi fuula miidiyaa hawaasaa irratti beeksisee jira. Itoophiyaan buufata chaarjii konkolaataa elektirikii fageenya kiiloomeetira 50 hanga 120 irratti dhaabuuf karoorfachuu beeksifte. Buufataaleen karoorfaman kun daandiilee gurguddaa irratti kan dhaabaman yoo ta'u, magaalota jidduutti imala elektirikii mijeessuuf kan kaayyeeffate ta'uu Ministeerri Geejjibaa fi Loojistikii beeksise. Akka Ministeerri Geejjibaa fi Loojistikii Dr. Alamuu Simee himutti mootummaan bara 2030tti lakkoofsa konkolaattota elektirikii gara walakkaa miliyoonaatti guddisuuf karoorfachuu isaa ibsuun misoomni bu'uuraalee misoomaa karaa walta'iinsa mootummaa fi dhuunfaa gama kanaan gahee olaanaa akka qabu dubbatan. Haaluma kanaan yeroo ammaa lakkoofsi konkolaattota elektirikii guutuu biyyattii baay'inaan 100,000 ol ta'uunis gabaafame. Gabaasaalee keenya birootiin hooggantoonni humna galaanaa Somaalilaand, Yamanii fi Jibuutii eegumsa galaana diimaa irratti mari'atan. Hooggantoonni humna galaanarraa kun biyyoota akka Somaalilaand, Yamanii fi Jibuutii torban kana magaalaa Jibuutiitti wal arkuun dhimmoota ijoo kanneen akka daldala idila addunyaa, nagaa fi tasgabbii naannoo isaanii mirkaneessuu akkasumallee galoo galaana diimaa fi galoo galaana Edan irratti hojjechuuf marii gaggeessan. Walgahii waajjira muummee humna galaana Jibuutiitti gaggeeffame kana irratti ajajaan waliigalaa humna galaanaa Somaalilaand Ahmad Hurree Haree, ajajaan waliigalaa humna galaanaa Yaman Khalid Ali Muhammad Salaa fi kan Jibuutii Waa'is Umar Boqoree argamanii jiru. Kaayyoon walgahii kana inni guddaan nageenya bishaanii irraa waliin eeguu, balaawwan galaana irratti mudatan waliin ittisuu fi jidduu seenummaa biyyoota alaa naannicha keessatti mul'atu qolachuuf akka ture ibsan. Keessattuu daandii daldala gurguddoo bo'oo Swiizii fi Garbaa Hindii wal qunnamsiisan galaana diimaa fi galoo galaana Edan keessatti rakkoowwan akka saamichaa, kontorbaandii fi balaa naannoo ittisuuf hojiiwwan nageenyaa galaanaa waloo fi waljijjiirraa odeeffannoo irratti mariin bal'aan taasifamuu ibsan. Biyyoota sadeen jidduutti waljijjiirraan odeeffannoo yeroo yeroon nageenya galaanaa irratti akka taasifamuu fi tarkaanfiiwwan qindoominaan balaa galaanota irratti mudatan hambisuun mala danda'amu irratti mari'achuun isaanis himame. Kana malees konferansii nageenyaa galaanaa kanaan dura qindoomina Faransaayitiin Jibuutii keessatti gaggeeffame kan tasgabbii galaana diimaa irratti xiyyeeffate cimsuuf ni gargaaraas jahan. Akka gabaasni horni diplomaatii irraa argame mul'isutti walgahiin Jibuutiitti gaggeeffame kun daandii bishaanii addunyaa irratti hojiin itti baay'achuu fi tarsiimoodhaaf baay'ee barbaachisaa ta'e eeguu fi bulchiinsa galaana naannoo cimsuuf waadaa haaraa Somaalilaand, Yamanii fi Jibuutiin irratti kan walii galan ta'uun ibsame. Pirezidaantiin Masrii fi Suudaan bishaan Abbayyaa fi muddama Suudaan irratti mari'atanii jiraachuun dhagahame. Pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Siisii fi pirezidaantiin mana marii ce'umsaa birmadummaa Suudaan Leetanaal Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan bishaan Abbayyaa fi muddama Suudaan ilaalchisee marii onkololeessa 15 bara 2025 Kaayirootti taasisaniin bishaan Abbayyaa irratti murtoo gamtokkee irra deebiin akka morman ibsan. Marii dhimma waloo Masrii fi Suudaan jidduutti Kaayiroo masaraa al-Itihaaditti taasifame kanaan biyyoonni lamaan bishaan Abbayyaa ilaalchisee marii taasisuun yoo himamu murtee gamtokkoo seera idila addunyaa faalleessu guutumaan akka morman ibsi biiroo pirezidaantii Masrii irraa bahee ifa godha. Al-Siisiin daawwannaa Leetanaal Jeneraal Burhaan simachuun hariiroo dur biyyoota lamaan jidduu jirtu kaasuun hariiroo obbolummaa hundee gadi fageeffattee jechuun ajaa'ibsiifachuu dubbe himan pirezidaantii Masrii Ambaasaadar Mohammad Al-Shanawwiin himan.
لتنال جنرال البرهان سوداني في مصرين هدا هاريومسا قدتش إثيوبيا إلى الجسي الجنو توكو أكا قبن مركنيسون دنتا ولو إساني تكفتشوف اندومنا في مريج امسچوف السيسي ولين ولي قلوس همن كما براتين مدما سودان كيسا في كانت تسقبيسوف تتافي تاسف ماجرو إرتي مرين تاسفمو قباف ميجرا السيسين مصرين تقوم برمدوما في كبجة دانغا سودانيف ديگرسا غوتو أكا قبن مركنيسوفين إيرمي البرهان غما إسانيتين ديگرسا اتوفنسا قبو في تتافي برزيدنتي السيسين تاسسا جرو قدتي فتشون كون ولتي دفينيا قدفاقو أمتو تلمان جدو جرو أغر سيساس جهن تتافي سودان مدما أما كيسا جرتو كيسا بوف تاسفتو ني ديگراس جهن والغهي كانت غما مصري إرا منستر لما علا قدان تتافي لميلي علا مصري دكتور بدير عبد اللطيف دايركتور وليغلا اوديفانو ميجر جنرال حسن رشاد يو ارغمان جلي سودان امو منستر دمع على سودان محي الدين سالم دايركتور وليغلا اوديفانو لتنال جنرال احمد ابراهيم مفضل قايروتي امباسادر سودان انجينير لتنال جنرال اماد الدين مصطفى ادوي في دايركتور بيرو برزيدنتي منمري برمدوما سودان ميجر جنرال عبد الاسماعيل ابو بكر ارغمني جراچون غبافمه egan kabajamtoota hordoftoota keenya cunfaleen gabaasa arraaf jannee walitti qindeeffannee kan hanga ammaa ture yeroo yerootti gabaasaaleen adda addaa kan biyya keessaa fi alaa akka isin dhaqqabuuf toora fuula Facebook Oromo Voice Media follow like share godhuun YouTube keenya subscribe godhuun hordofaa jechaa hanga sagantaa biroon walitti deebinu nagayaan nuuf tura.